Artistii jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Taaddalee Gammachuu wallee haaraadhaan dhufaa jira. Ashamaan akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi daawwattoonni chaanaalii keenyaa bakka gara chaanaalii keenyaatti nagaan dhuftan isiniin jecha har'ammoo odeeffannoo bareedaa fi kan baay'ee namatti toluu fi akkasumas illee hedduu kan nama hawwatu isinii qabannee dhufnee jira jechuudha. Egaan daawwattoota keenya isinirraa kan eegamu immoo chaanaalii keenya kana subscribe akkasumas illee laayikii fi sheer gochuun viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa qabdan hunda isaa irratti illee feesbuuk, teelegiraam akkasumas dabalatee tiiktaak irratti illee sheer godhaa. Sirba artistiin keenya jaalatamaa Artist Taaddalee Gammachuu kana akka inni Oromoota hedduu fi akkasumas Itoophiyaa guutuu waliin ga'ullee akka inni ga'u gargaaraan isiniin jedha daawwattoota keenya. Kanaafuu viidiyoo kana sheer gochuun, laayik gochuun akkasumas immoo chaanaalii keenya kana sabskiraayib gochuun jalqabaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabanneetti isin haa dabarsu. Akkuma argitan egaa artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Taaddalee Gammachuu egaa wallee haaraa kan hedduu namatti toluun dhufaa jira jechuudha. Daawwattoota keenya hundumti keessaniyyuu kana gurra isin bu'eera jechuudha. Kanaan dura sooshaal miidiyaa garaagaraa irratti akkuma argitan artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaa kan ta'e Artist Taaddalee Gammachuu sirba mata dureen isaa Magaallee kan jedhu sirba haaraa hedduu kan namatti toluu fi akkasumas illee baay'ee kan namatti toluun dhufaa jira jechuudha daawwattoota keenya. Egaan daawwattoota keenya artistii keenya kana akkamitti simatu isiniin jecha warroonni artistii keenya akka inni dafee dhufu barbaadan koomentii jalatti lakkoofsa lama barreessuun dagatinaa isiniin jecha. Akkuma beekamu gaa daawwattoota keenya artistiin keenya jaalatamaan kun kanaan dura uummata Oromoo keessatti jaalatamummaa hedduu fi beekamtii hedduullee kan qabudha jechuudha. Artistiin kun keessumaa bara duriidhaa kaasanii sirboota artistii afaan Oromoo akkasumas illee gahee afaan Oromoo guddisuu keessatti illee artistoota gahee guddaa qabanidha jechuudha daawwattoota keenya. Mee akkamittiin artistii keenya kanatti jaalala ibsi ture? Akkuma beekamu gaa artistiin kun sirbisaa haaraan kun akka inni ba'een gara miliyoona 50-60 gashuu qabnan isiniin jala daawwattoota keenya. Akkuma beekamu gaa yoom dhufa kan jettaniif immoo akkuma teelegiraamii isaa irratti dubbate yookaan akkuma feesbuukii isaa irratti dubbate artistiin keenya kun kan inni dhufu torbee kana gidduutti nan dhufa jedhee jira jechuudha daawwattoota keenya. Guyyaa ispeesifik godhee kan jiru jechuudha. Akkuma beekamu immoo kan irratti dhufu immoo akkuma beekamu YouTube chaanaalii mataa isaatii qaba jechuudha. Artistiin keenya kun YouTube chaanaalii mataa isaatii gara hordoftoota 100,000 fi isaa olii kan qabuu fi sirboota lamallee kanaan dura achirratti gadhiisee kan ture jechuudha artistiin keenya kun. Egaan egaa dhaqaatii YouTube chaanaalii isaa sana subscribe godhaa. Warroonni chaanaalii isaa sana subscribe godhin jirtan immoo dhaqaa subscribe godhaa. Artistii keenya kana jajjabeessan isiniin jala daawwattoota keenya. Egaan egaa artistiin keenya kun YouTube sirba isaa haaraa kanaanii waan hedduu bareedaa fi hojii baay'ee kan namatti tolle qabatee akka inni dhufullee abdii qabna jechuudha daawwattoota keenya. Egaan egaa artistiin keenya kun amma inni dhufutti dafii kottu jennaanii. Inni kan biraa immoo artistiin keenya jaalatamaa fi beekamaan kun egaa sirba isaa kanarratti kilippii hedduu baay'ee bareechee kan hojjechaa jiru yommuu ta'u, artistiin keenya kun amma inni dhufuttillee abdii guddaadhaan isa eegna jechuudha daawwattoota keenya. Egaan egaa daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabannee dhufne kana ture. Amma xumura qophii keenyaatti waan nu daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha. Ammas egaa odeeffannoo babbareedaa odeeffannoo waa'ee artistoota keenya akkan qabadhee dhufu yoo isin barbaadanii YouTube chaanaalii keenya kana subscribe gochuun dagatina akkasumas illee laayikii fi sheerii gochuun immoo nu cina dhaabadhaan isiniin jedha. Egaan daawwattoota keenya gara odeeffannoo har'a qabannee otoon fixiin dura YouTube chaanaalii keenya akkasuma akkuma beekamu gaa subscribe warreen godhin jirtan subscribe godha. Inni kan biraan immoo YouTube viidiyoo kana immoo sooshaal miidiyaa guddaa hunda isaarratti illee sheer gochuun dagatinaa isiniin jenna. Egaan daawwattoota keenya odeeffannoon har'a qabannee turre kana ture waan amma xumuraatiin daawwattaniif galatoomaa isiniin jecha gama kiyyaan nagaatti.